Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgal sa'aatii 2 haga sa'aatii 3 meetira baandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kun ammaan tan jalqabna. Kamisaar guyyaan 13 bara 2017 galchumaaf bultiin teessan nagayaa qophii VOA Afaan Oromooti raadiyoonii fi televezyiinii Waashingtan DC irraa sanii dabarraa caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan soraa lakeeti. Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu kan Saawud Arabiyaan biyya isheetii akka ba'an ajajji lammiiwwan Itoophiyaa ammayyuu gamasitti danqamanii jiru. Itti gaafatamtooti paartii mormituu Oromootii fi miilota isaanii manidhaa Itoophiyaa jiran haga tokko gad dhiisuuf haga tokko ammoo waan duraan himataniin irra xiqqeessuuf haga tokko ammoo waan isaniin himatan irratti ragaa qabaattan dhiyeeffadhaa jedhaniin waan argamne keessaa tokko qophii fayyaati jijjiiram qilleensa addunyaatiif biinniin yookaan busaan ammoo maaltu walitti fiduu danda'a yookaan ammoo rakkoo akkamitti walitti fiduu danda'aniin qophiitiin tarraa tokko keessaa tokko oduu tasaana tujube. Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen Saawud Arabiyaa keessaa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasii akka ba'an ajaja dabarsitee booda carraan isaanii hin beekamin jira. Hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan Itoophiyaa 111,011 ta'an Saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u kanneen biyyatti deebi'an 45,000 qofaa ta'u dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Mallas Alam beeksisaniiru. Hedduun sababa hanqina balaliin ammayyuu danqamanii jiru. Aangawoonni mootummaa Saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 400 ta'an seeraan ala biyya isaanii keessa akka jiran amanu. Keeniyaan filannoo biyyoolessaa geggeessuuf yeroo baatii tokko gadiitu hafee jira. Komishinni filannoos muddama jala jira. Komishinichi ajaja mana murtii olaanaa kan waraqaan filannoo pirezidaantummaa ittiin kennan akka maxxanfamu dabarse oliyyachuuf jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf soraa dhiyeessa. Filannoon keenyaa dhiyaachuu jirti. Muddamsuulleen jalaan ittum jirti. Namni biisuun agi tokko ammoo aanaa keessa jiru keessatti galmaa'uu fi yookaan ammoo filannoof galmoofnullee odeeffannoon maashinii keessaa gad baatu waan nu achi irratti guunnee mitii jedhan. Namni akka Florence Faati warra rakkoo akkanaa qabu waan isiin barreeffatte waraqaa eenyummaa isii yoo walitti ilaalan agi tokko waliin fakkaatu iyyuu. Kuna dada yangu alipata lakini alienda kucheki tena akakuta jina yake iko sasa. Imerudi hapa. Akkana jette afaan Suwaahiliitiin wanni waraqata eenyummaa isii irratti barreessan yookaan ammoo wanni eenyummaa kiyya irratti barreessan waliin fakkaattu isuma maqaa dhibiitti irra jiraayyuu magaalaan keessa galmaa'uuf jedhalleen Naayiroobii magaalaa Buuruuti sun dhiisanii immoo Kaayimbuu Gutaandii naa guutanii jette. Odeeffannoo jar filannoo galmaa'ee maashinii keessa iyyuu galchanii jijjiiramtee gad ba'uun tuni dogoggora ta'uu jirti. Dubbiin tun ammoo waan beekaa tolchammoo waan dogoggorii tolchi jechisiisuu jira. Komishinii filannoo keenya Rozeelee akkama ammoo tunin akkasii miti jettoonni ta'uutti jira. Arguma jirra lakkoofsachi kenna kan wal fakkaachuu dhabuu danda'a. Akkana jechuun ammoo namni filachuuf hin galmoofne miti jechuu jirti. Dhaabii KPMG jedhani filannoo keenyaatii fi warra hojjechaa ba'e warra filannoo tan to'achuuf galmaa'e dhaab keessaa tokko. Akka gabaas kanaatti nama 90,000 ka filannoof galmaa'e ka lubbuu hin jirre galmeessan nama 500,000 ammoo maqaa warraatiif eenyummaa warraatiyyuu waliin fakkaatu. Komishinii kun irra deebi'ee ilaaleetiin nama lubbuun hin jirre 88 filannoo keessaa baasisuusa dubbata. Gamkaaniin ammoo paartii mormituutii fi paartiin biyyi bulchutu deemsa filannoo keenya irratti wal dhabuu jiran waan irratti wal dhabuu jiran keessa tokko foormii filannoo pirezidaantummaa jijjiiruu fa'a mani murtii olaanaa keenya yaada paartii mormituu fudhateetiin foormii filannoo pirezidaantummaa barana akka uummatii filannoo qooda keessaa qabaachuu danda'a wayyooftee bahuu martee jedhe armaan duratti dhiyeesse oliyyachuu jiran filannoo keenyaata barana irratti pirezidaantii Uhuruu Keenyaataatii fi muummee ministeera biisuun Kadurii Raayilaa Odingaatti irratti wal dorgomuu jira. Humnoonni mootummaa Sudaan Kibbaa waajjira haadhoo kan humnooti riphxee loltootaa ittaanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan Riyaak Maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan Kibbaa Deevid Sheerar akka jedhanitti kutaa Appar Naayil keessaa siiviilonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee ofiirraa akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maadhee riphxee loltootaa kan magaalaa Paakaag kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru. Sheerar gaazexeessota Juubaa keessaaf kaleessa akka ibsanitti waraana SPLF humnooti mormitootaa SPLIO jedhaman gidduutti lolli hamaan geggeeffamuu isaa dubbatan. Humnootiin waraanaa Sudaan Kibbaaf kan riphxee loltootaa lola sana mirkaneessaniiru.
haleellaa of wareeginsaa walitti aanee geggeeffame yaaddoo nageenyaa uumuusaa uummanni naayijeeriyaa kaaba gama bahaa beeksisaniiru. Poolisiin akka jedhetti of wareegaan magaalaa Maayiduguurii keessatti boombii ofitti dhoose yoo xiqqaate namoota 17 galaafate kanneen 20 ol ta'an madeesseera. Poolisiin kaleessa akka jedhetti irra hedduun namoota miidhaan irra ga'e milishoota siivilii kanneen naga eegumsaa irratti bobba'ani. Boko Haram namoota 20,000 ol yoo galaafatu kanneen miliyoona 3 ta'an qe'ee ofiirraa akka godaanan dirqisiise. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa keessa turan qabsaa'aan mirga namaa lammii chaayinaa Liu Shaabloo dhibee kaansarii turuun dhukkubsataa erga turanii booda umurii waggaa 61tti har'a du'aan boqotanii jiru. Liiwun badhaasa noobeelii nagaa kan argatan yoo ta'u waggoottan 8 darbaniif mana hidhaa keessa turanii hospitaala Shenyang chaayinaa keessatti du'aan boqotan. Mana hidhaa ba'anii mana yaalaa kan seenan dhibeen isaanii sadarkaa dhumaarra erga ga'ee booda. Qulqullinni kunuunsa fayyaa isaaniif kennamaa ture falmisiisaa akka ture yoo ta'u beejing wal'aansa fayyaaf yuunaayitid isteetsi yookaan jarmaniitti akka ergamaniif kamaatiin gaafate fudhatama dhabsiise. Liiwun barsiisaa kolleejiif barreessaa beekamaa akka turan yoo ta'u yaada isaanii mul'inatti dubbachuun beekamu. Jijjiiramni poolitikaa biyyattii keessatti akka dhufullee qabsaa'aa turan. Pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp marii farra shororkeessummaa pireezidaantii faransaay imaanuweel maakiroon waliin geggeessuu akkasumas ayyaana waggaa faransaay kan beestilii deey jedhamu irratti argamuuf har'a paarisiin seenaniiru. Waggaa tokko dura tiraamp paaris shororkeessonni gamas waan sosso'aniif bakka akkaan hamaadhaa ittiin jedhanii turan. Ameerikaa waliigaltee paaris haala jijjiirama qilleensaa kan bara 2015 keessaa baasuudhaan piitersberg malee paarisiin bakka hin bu'uu jedhanii turan garuu immoo afeerraa maakiroon simatanii ayyaana waggaa biyyattii kan walakkeessa baate adoolessaa irratti argamuudhaaf gamasitti qajeelaniiru. Pireezidaanticha waliin wal arguun cinatti tiraamp aangawoota waraanaa yuunaayitid isteetsi waliin laaqana qooddachuudhaan bakka awwaala naapooliyoon boonaaparti daawwataniiru. Daangaa biyyoota keenya lamaanii irratti mari'achuun dirqamaa jedhan. Yaadawwan irratti wal hin galle dabalateellee baay'een akka jiru tuqanii shororkeessummaa rakkoo Siiriyaa fi Liibiyaa keessaa dabalatee marii geggeessanii jiran. Caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa Itoophiyaatti gaafatamtoota paartii mormituu Oromoo 4 fi walumattuuyyuu nama 22 waliin himatan 5 gadi dhiisuuf waan obbo Baqqalee Garbaatiin himatan kan biyyi nagaa dhowwuu jedhan gadi buusanii yakkatti deebisuu fi jarkaaniin ammoo waan isaniin himatan ofirraa ittifadhaa jechuun murtii kennitan irratti namoonni bakka abukaatoo jar hidhamee keessa tokko akka ta'e obbo Wandimmuu ibsaa dubbise. Obbo Wandimmuu mee har'a oolmaan mana murtii maal ture? Oolmanni mana murtii hadhaa himannoo galmee gurmeessa ayyaana wayyeessaatiin namoota 22 himatamaniif irratti abbaan alangaa ragaasaa kan namaatis kan sanadaatis qindeessee dhiyeessee raawwatee achirraa ka'ee jala murtee kennuudhaaf beellamamee tureeyyuu beellamni kun hadhaa hojii alammaffaati. Beellama kanaan duraati irratti ture akkuma hadhaa kana biyyini isinii dubbisna jedhanii sababa adda addaatiin kanaan durallee raadiyooma keessa kana ibsineeyyuu hin milkoofne. Har'agaa maatiin nama 21 namni tokko halkanoo qancaroo Oromoo Keeniyaati. Gurbaa kana malee maatiin nama 21 hundatu argame. Baay'ee hawwisiisaa ture. Kaleessa dheengaddallee feesbuukii adda addaa kanarratti galmeen gurmeessaa ayyaana ofaati haqa waaree booda jedhamee gadhiifamee ture. Kanarraa kan kaane shakkinee nullee gaggaafachaa tumaan dhufne akka carraa ganamumaan fidanii gaddachi erga taa'een booda irratti akkuma kantiibaatiin gurmeessarraa jalqabanii haga Dajanee haga Addisuu haga Baqqalaa Garbaa erga dhufaniin boodatti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse cibxii isaa qabsiisanii mormii keenya cibxii isaa qabsiisanii akkasumaan immoo mormii keenyaaf mormii abbaan alangaa deebise caqasanii ragoolee waan isaan jedhan tokko tokkoon ragooleen kan gurmeessaa kan Dajanee akkas jedhanii isaan arfan kana fixnaan manni murteedhaa akkatti yoo deemne baay'ee waan yeroo nurraa fixuu fi isaan hafan shanaffarraa kaafnee ijoo qofa himnee murteetti haa dabarru kan jedhamtu ka'ee
ani immoo akka carraa kan bakka bu'eef nama 5ffarraa kaasee haga nama 22ffaati an ka'ee mormadhee maal jedhee mormadhee tokkoffaa manni murteedhaa shakkamtoota hundaa ija tokkoon laaluu qaba. Garaagarummaan uumamuu hin qabu. Isa nama 4 qofa dubbisanii namoota kaawwan immoo murtee bichaa hin yoo jedhan seeraa miti seeraaf fudhataman qabu. Illee immoo namoota gargar qooduu waan ta'uuf akkuma jalqabdaniin itti nuufufaa. Odoo hin jalqabin cal'istanii murteen itti himtanii rakkoon hin jiru. Iyyannaa keessan kan nama maraafuu dhaggeeffatamuutu irra jira jettan sana manni murtii ni fudhate moo ni dide? Ni fudhate. Tartiibuma ragaa isaatiin himannaan mormiin kenna. Mormiin abbaa alangaa jechootiin ragoota tokko lama jedhee ragaan tokkoffaan kana rage, ragaan lammaffaan kana rage, ragaan sadaffaan kana rage jedhamee erga nama arfanii tarraa'ee namoota afaniin illee yoo tarraa'uu baate nama gargar baasuu qaba jedhee kobadhe. Abukaatota biroo keessaa namoonni gariin illee haa irra lifamuu jedhanii ani immoo akkas ta'uu qabu. Dachi namni hunda ija tokkoon laaluu qaba. Dachi namni hunda ija tokkoon laaluu jechuun kanatu ragaa naaba jedhee mormadhee narraa fudhate. Aga lakkoofsa 9 bifuma kanaan itti fufe jechuudha. Waan ragaan isaan irratti jedhellee caqasaatumaan akkasumatti dubbisee dhufee natamaa salgaffaa obbo Firaa'ol Tolaa bira hoggaa geennu laaqannaan gahee yaane laaqannaa yoo deebinu akkuma amma ganamaa saniin muruu bamuunullee itti fufnu sadhisneetuma immoo murtii qofallee hin dubbisnu haala walitti dhiyaatuu ta'an wanna barbaachisa hunda hin ibsina akka murteen kun caqasamu namni hundi akka addunyaatittis akka Itoophiyaattillee galmee kana namni hordofaa jedhanii anillee amma baay'ee mormanne ijoolleen illee kanuma walii galleetan bifa kanaan dhufe jechuudha. Tole boondimmu eega dhaggeeffatame booda murtee akkamiitu dabre maaltu ta'e? Murteen amma akkuma tartiiba isaaniitiin gurmeessarraa jalqabanii waan sadii irratti xiyyeeffate. Dhaddachi xiyyeeffadhe jedhee waan sadii irra tokkoffaa himannaan dhiyaate kuni ragaan abbaan alangaa himannaa wajjin dhiyeesse ija kamiin laalama yoo jedhamu tokkoffaa ragaan isa biheeraayii marrajaaf jannatirraa dhiyaate isa kana irratti xiyyeeffanne. Lammaffaa ragaa abbaa alangaa kan namootaati irratti xiyyeeffanne. Sadaffaa immoo ragoota biraa kan abbaan alangaa karaa biraatiin dhiyeesse kanarratti hundoofneeti tokkoffarraa kaasanii haga nama 22 haga halkanoo qancaroo kanarratti tartiibaan himanii badhisaan gara fuula 100 oliin ta'a galmichaatti haalli itti badhisanii ibsanii ka fudhatanii jira kan fudhatanii hin jiru. Fakkeenyaaf isa biheeraayii marraja abiraaninatirraa dhufe kana akka ragaa qabatamaatiitti fudhachuudhaaf nutti ulfaatee ture. Maaliidhaaf akkas jedha malee inni ragaan kuni ragaa qabatamaa nuu ta'uu hin dandeenye. Maaliif akka labsii shororkeessaatitti ragaan biheeraayii marraja abiraaninatiin keewwanni 14 tokko biheeraayii marraja abiraaninatiin ragaa shakkamaa tokko irratti funaanuudhaaf mana murtee hayyamsiifate manni murtee hayyamee fi achirraa ka'ee funaanuu qaba. Inni kun immoo ragaa ta'ee akka mana murteetti abbaan alangaa gaafate akka manni murtee immoo abbaa alangaati hayyama kenne. Qalaan kun lamaanuu galmee himannaa abbaa alangaa kanaan waliin wal qabatee hin dhiyaanne. Sababa kanaaf guutumaa guututti fudhanna jechuu hin dandeenyu jedhanii garuu maalidha shororkeessaan namootiin himatamani fakkeenyaaf keewwatoota yakkaatis ta'ee kan shororkeessaa kan itti shakkaman kana namoonni kun hunduu qaama isaaniitiin dhaqanii osoo hin ta'initti namoota kakaasanii ummata mootummaa irratti kakaasanii fincila itti fufaa jedhanii karaa kanaan ummata kakaasuun namoota kanaa immoo tokko maqaa isaadhaanii ragaa waliin dhiyaatee jira. Ragaan akkana ragaa biheeraayii marraja abiraaninatii san laaffifnee chillaallee goonu buquursuu didillee ragaan biroo immoo ummata kakaasuun isaanii kun sababa kanaan sababa saniif kaan tuqanii fudhatama waan ta'eef jedhanii gaa maalidha obbo Gurmeessarraa kaasanii obbo Dajanee obbo Addisuu obbo Baqqalaa haga Abdataatitti haga nama 7titti itti fadhaa jedhaniini bilisa jechuun hin danda'amu ofirraa akka ittiftan jedhaniini 7ffaa Cimsaa Abdisaa Jaafarooti 9ffaan Firaa'ol Tolaa Daadiiti inni 10ffaan Geetaachoo Darajjee Tujibaati 4ffaan Ashabbir Bayyanaa Biraati inni kun gurbaan 5ffaan isa gurbaa Keeniyaa kana halkanoo qancarooti. Isaan kunniin ragaan himannaan isaan irratti dhiyaate kakaasan isaan ummata taasisaniif kan ragaan irratti dhiyaatellee akkasumaan immoo biheeraayii marrajaan kunillee waan fudhatama hin qabneefi isaan 5 kana bilisaan gadhiifne isaan kuwwan kan hafan immoo akka itti fattanii ofirraa kan jedhanii asirratti akka carraatitti wanti gammachiisaan biraa immoo obbo Baqqalaa Garbaa lakkoofsa yakkaa kan
257 tuqaa tokkootiin akka ofirraa takalaakalti jedhanii maal jechuudha kana jechuun 257 tokkoon akka takalaakkale yoo jedhame namni kun himannaan isaa gara himannaa yakka dileetitti hin jijjiiramaa fi kanaafuu mirga waabiitiin bahu haalli waan mijaa'ee fakkaata kana obbo Baqqalaa Garbaatillee jechuudha. Kun wangaa gama kootii namoota maamila ta'aniif keessaa namni 5 bilisaan gaggeeffamaniiru. Isaan kuwwan immoo namni 13 tunaaf amma namni 13 kun ofirraa ittisaa jedhanii hagayya tokko haga 2-3 akka ragaa dhiyeeffatan billeemmanni adda ayyaana jechuudha. Walumaa galatti akkamitti ilaaltan deemsa mana murtii har'aa kana komee qabdu? Makaadha maal seete amma tokkoffaa lama kanaan dura ture san odoo wanti amma hadha dubbifame kun dubbifamee jiraate baay'ee komiin qabuyyuu maaliifi koma manni murteessa waan dhiyeessa jedhee fudhadhaa tureyyuu. Amma garuu maalidha ji'a tokko duubatti nu tursiisan beellamni duraa sun wanti hafeefi qaama biraatiin qaama beekiniin dhugamattuu odoo murteen kun ka jiraatu ta'eeti maaf hafeedha. Kana bira irratti immoo amma akka dhaggatti babal'isee hima irratti illee ija seeraatiin yoo ilaalan hiikkaan seeraa namoota kophaatiin akkuma hubatetti hiikaa kan bilisaan gaggeeffamuu qabanis namoonni silaa kana caalaa haga nama 7-8 kan ga'an bilisaan gaggeeffamu xiqqaatu jechuudha. Kanarratti hangama kootiin cinaa tokkoon gara bilisa yaa'an kana yoo gammadu isaan hafan keessaallee immoo walakkaa oliidhaa namoota bilisaan bahuu qabanii haa ta'u immoo carraa ittisaa waan nuu kennaniif ofirraa hin qolanna jenna. Dhibbatti na gammachiifne garuu walakkaadha jechuudha. Cinaa tokkonis namoonni haga 5 gadhiifamuu waan guddaadha. Sanaan durallee gurbaa tokko Jamaal Naannessaan jedhamu Yuunivarsiitii Jimmaa irraa akkanumatti akkuma falmadhee bishaanuma baranaa kana sororkeessa gara dileetitti na jijjiiranii gurbaa sana gidan dhiisaniiru. Walii qabatti dhibbatti na gammachiifne garuu walakkaadha jechuudha. Abukaatoo seeraa obbo Wandimuu ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Anillee qabaana laattaniif baay'ee sin galatoomsa. Qophii fayyaa. Qilleensi addunyaa jijjiiramaa deemuun Itoophiyaatti bookee yookaan ammoo biinni fiduu jira qabsiisuuf fiduufaa danda'a jedha qorannoon dhiyoo tana yuunivarsiitii Meeyin Ameerikaa jirtu keessa baate. Warra gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraatullee odoo hin hafiniyyuu biinniin tunin itti dhufuufaa dandeetti jijjiiram qilleensa kanaan akka qorannoo tanaatti. Tan irratti torbaan dabre qorataa waa'ee busaatii fi qilleensi naannoo Dr. Addunyaa Wayyeessaa dubbifne. Dr. Addunyaan Paaster Institute yookaan ammoo ministeera fayyaa jala jirtu keessa hojjeta. Qophii torbaan dabre bulfanne arritti deebina jalanne. Qorannoo kana waan isaan jedhan kuni haalli nuttiin kanaan dura yaadaa turre dhukkuba kana kan nutti fidu pilaazmoodeen faalsifaarem kan inni guutu haalli qilleensaa ho'inni isaa 18 naannoo kanatti jennee turre. Ho'inarraa kan ka'e immoo daangaansaa waan oliiqee fi gandoota dabalata kanaan dura nu yaadnu qe'ee kanaan dura nu yaadaa turre ol deemuu mala. Kanaaf immoo waggaa 10-10tti amma ta'e ho'inni kun dabalaa deema. Qorannoon kanaan dura ibsanis jiru jechuudha. Amma nu maal gochuu qabna naannoo ol ka'iinsi lafaa 2000 ol ta'an kana gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Kanaan dura kan nu beennu yeroo weerarri busaa ka'uudha. Naannoon kun kan isaan hubaman. Amma gartuun ani keessatti hirmaadhe yookaan immoo hooggane qorannoon nu kanaan dura beeknu maa inni fakkeenyaaf amma naannoo Aqaaqiitti waggaa 14-15 dura waan nu qoranne maal inni kan inni agarsiisu naannooma Aqaaqiittiyyu iddooma 2120 irrattu nu kanaan dura busaanii yeroo weerarri hin jirre iddoo kanatti namoonni hubamanii arginee turre. Naannoo Buttaajiraa jedhamu waggaa 5 dura kan nu qoranne maal agarsiisa 2200 naannoo ta'an gandoota akkas ta'an irratti namoonni busaadhaan qabamanii argineera. Yeroo sana immoo weerarri hin jiru dhukkubi kuni namootuma ofii keenya manarra naannofne dhiiga isaanii funaannee ilaalleerraati busaan jiraachuu isaa argineera. Baay'inni isaanii xinnaachuu mala. Gara fuulduraatti sammamaa inni karoorri lafa taa'ee waggaa 3 keessatti namoota busaadhaan dhukkubsatanii harka 4 keessa harka 3 gadi buufna. Waggaa 13 booda immoo Itoophiyaa keessaa busaan balleessinaa innee karoora kaawwanneera. Kana fiixaan baasuuf amma meetirii 2000 gadi irratti duwwaatu hin ta'in buufanni fayyaa keenya iddoo adda addaa jiru. Busaan iddoo nu jirru kanatti illee jiraachuu malasa jedhu namoota qaamni isaanii ho'ee gara wallaansaa dhufan ta'uu danda'a. Namoota ho'inni qaamaa irra ga'u
busaadhaafillee ilaaluu qabu jechuudha. Gadi buunee qorannoo kana akka haaraatti mandaroota warra 2,000 ol ta'anii garuu naannoo busaatti daangaa ta'anii jiran xiyyeeffannoo godhannee qorannoo geggeessuu qabna jechuudha. Qorannaan tokko waa tokko yeroo lafa kaa'u wanti akka falaatti yookiin akka furmaataatti kaa'an jira. Gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kanarratti hariiroo waliin qabnus jabeessuu qabna. Nu amma waggaatti maal goona haala qilleensaa fakkeenyaaf amma waggaan darbe haala illiinoo yookaan immoo qilleensi mudatu haalli roobaa haalli ho'inaa yeroo kaanirraati yeroo inni itti jijjiiramu ture waggaan lamaan darban. Amma yeroo akkasii maal goona gartuu yuunivarsiitii Kolombiyaa jiru kana wajjin haalli qilleensaa jijjiirame kuni iddoo kamittidha kan inni caalaa miidhaa fiduu danda'u jennee waliin hojii tokko hojjennee turre. Hojiin kun inni waggoota 50 darban keessatti naannoon busaadhaan weeraraan miidhamanii haala jijjiirama qilleensaa yookaan immoo illiinoo jedhamu kana wajjin walitti dhufeenya qabamoo hin qabu jennee duubatti deebinee qorannoo geggeeffaman ilaallee turre. Maal argine achirraati? Illiinoon yeroo inni Itoophiyaarra miidhaa geessisu busaan yeroodhaa yerootti akka inni dabalaa deemedha kan nu hubanne. Kanaaf poolisii biriifii adda addaa qopheessaa turre jechuudha. Waggoota lamaan darban keessatti poolisii biriifii warra busaa to'achuudhaaf dhaabbata busaa to'atu ministry of health keessa jiruu fi odeeffannoo kanallee dabarsinee turre. Keessumaa gara kibba Itoophiyaa, saawuzarn Itoophiyaa irratti haalli qilleensaa jijjiirame kuni naannoo tokkotti busaan akka inni yeroo kaanirra dabaluu danda'u waan akkasii wal hubachiisuu wayii geggeessinee turre. Xiqimti darbe keessas immoo akkasuma walgahii waa'ee kanarratti marii geggeessinee turre. Waan hojjechuuf karoorfanne waan adda addaa jiruga. Haalli qilleensaa yookiin immoo ho'i qilleensa addunyaa hammaataa akka jiru sabaa himaan addunyaa baay'een dubbataa jiru. Isa kanarra dhaabattanii sodaa qabdu? Kun egaa takkaamaan waan dhufu miti. Bookeen kunis iddoo hundumaa jirti. Pilaazmoodiin kun keessa ishee keessatti guddattee nama miidhuudhaa fi tokkoffaa haalli sochii namaa jira. Amma namni gammoojjii deemee hojii yeroo gabaabaa hojjetee gara qeessaatti deebi'uu danda'a. Yeroo achi deebi'anii isaan busaa qabaachuu danda'u. Yeroosuma yoo dhukkubuu baatanillee torbee 2 booda dhukkubi isaan irratti argamuu danda'a. Bookeen naannoo jireenya isaanii jirti. Yeroo isaan ciniintu busaa nutti dabarsuu akka dandeessu uummanni yeroo iddoo tokko iddoo biraatti socho'u ogeessa fayyaa biraati gorsa eeguu qaba. Naannoo busaa yeroo deemanii yeroo deebi'anii maal akka gochuu qaban bakka itti deemanii ilaalamanis naannoo isaanii akka jiru beekamaadha. Sodaan keenya gamaa inni takkaamaan wanti kun har'umaaf har'atti ka'ee waan lafa dhuunfatu tun ta'ini yeroodhaa yerootti guyyaadhaa guyyaatti baraa baratti dabalaa deemuu danda'a. Maaliif gandoonni tokko kanaan dura namni bakka hin jiraanne bosona kan turanii ciramanii bakka jireenyaa kan ta'an namoonni iddoo sana deemanii mana ijaarratanii yeroo jiraatanii haalli hundumtuu bookeedhaafis mijataa ta'aa deema. Haalli ho'inaas duukama dabalaa deema. Naannoo qonnaa ta'uu danda'a, naannoo konistirakshinii adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni yeroo hundumaa naannoo isaaniitti busaa jiraachuu akka malu yaaduu qabu. Kanaaf sodaan keenya maa inni qophaa'ina keenya duukama dabalaa deemuu qaba. Busaa balleessuudhaaf yeroo sochoonu naannoon irratti kanaan dura yaadaa turre isaan duwwaa qabannee deemnatu hin ta'in warra kaanis jabeessaa barnootaanis ta'uu danda'a. Namoonni to'annaa adda addaa akka isaan fayyadamuu qaban gorsuu qabna jechuudha. Uummanni hawaasni maaltu irraa eegama? Hawaasni kan irraa eegamu akkuma beekamu waa'ee busaa irratti uummata kan barsiisan jiru gandootaanii aanaadhaan sagantaan geggeeffamu jira. Uummanni naannoo busaa keessa jiraatu bifattiin busaa to'annu jalqaba hubannoo keenya gabbisuudha. Hubannoo akkamittiin gabbisnaa? Dhukkuba busaa maaltu fidaa? Dhukkubi busaa maaliin ittifamaa? Yoo dhukkubsanne immoo maaliin wallaanamnaa? Eessa deemnee wallaanamna isa jedhu kana hubannoo qabaachuudha jalqaba. Namni kamiyyuu naannoo isaarraa fagaatee yeroo deemu qeessaatti yeroo deebi'u naannoon inni ga'ee deebi'u kuni busaa qabamoo hin qabu isa jedhu inni naannoo busaarraa fagoo ta'e kana hubachuu qaba. Inni naannoo busaa keessa jiraatu immoo waan isaanii kennamu fakkeenyaaf agoobara siree keenya irratti yeroo hundumaa akka uwwisaatti fayyadamnu sana yeroo hundumaa fayyadamuu qabu namoonni. Ittaane immoo yeroo ho'inni qaamaa isaanirra ga'u waan busaa wajjin wal fakkaatu kan ta'e
yeroo isaan irratti mul'atu yeroo suma deemanii gara wallaansaa iddootti argachuu danda'an iddoo dhiyoo isaanii jiru deemanii waa'ee kanaa hubachuu qabu. Kan biraan immoo waa'ee qorichaayyuu yeroo yaannu qoricha kana sirriitti fudhannee fixuu qabna. Yoo guyyaa 3 nuu kenname kan guyyaa 3 nuu kenname kana sa'aatii isaa yeroo isaa eegnee hojiirra oolchuu qabna. Kan biraan keessumaa yeroo roobni addaan citee aduun gidduudhaan ba'u haalli qilleensa akkasii kun keessumaa yeroo gannaa keessatti yeroo mul'atu busaan iddoo tokko tokkotti dabaluu danda'a keessumaa naannoo badda daree ta'anitti. Warri kaan immoo yeroo manni isaanii keemikaalaan yeroo biifamu waan biifame sana mana isaaniirraa haquu hin qabani. Ji'a 3 kan fayyadu jira, ji'a 6 kan fayyadu jira. Kana hundumaa kunuunsuu qabu. Namoota hojii kana hojjetaniifis immoo mana isaanii banaa taasisanii dhimma kanaaf tumsa gochuu qabu jechuudha. Dooktar Addunyaa Wayyeessaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Anillee baay'een isin galatoomfadha waa'ee ogummaa kootii irratti akka inni ibsa kana laadhu waan carraan laattaniif ulfaadhaa fayyaa ta'a. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen Saawud Arabiyaa keessaa erga biyyattiin galoo galaanaa gamasee akka ba'an ajaja dabarsitee as carraan isaanii beekamin jira. Hanga jalqaba baatee adoolessaatti lammiiwwan Itoophiyaa 111 ta'an Saawudiidhaa ba'uuf kan walii galan yoo ta'u kanneen biyyatti deebi'an 45,000 qofaa ta'u dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Mallas Alam beeksisaniiru. Humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa waajjira haadhoo kan humnoota riphxee loltootaa ittaanaa pirezidaantii biyyattii duraanii kan Riyaak Maachaar marsuu isaanii aangawoonni tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Hoogganaan gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa Deevid Sheerer akka jedhanitti kutaa Apparnaayil keessaa siiviilonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee ofiirraa akka godaanan innaa ta'u loltoonnis maadhee riphxee loltootaa kan magaalaa Paagaak kan kaaba gama bahaa biyyattii jirutti siqaa jiru. Kan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 1922 irratti nu caqasuu jirtanii naayil saatirraallee taanaan raadiyoonii teennaa fi feesbuukii fi qophiiteen waan gargaararraa caqasuu dandeettanii nu barreessaa nu bilbila kam kennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walti dachaan ammaan tan sagantaa afaan amaaraa jalqaba.